Egaan hordoftoota keenya baga nagaan gara Oromiyaa 489 dhuftan jecha asumaan namoonni haaronni gara chaanalichaa dhuftan subscribe gochuun namoonni maatii chaanalichaa taatan immoo comment share gochuun nu deeggaraadha. Hamma dhuma sagantaa keenya nu hordofaa. Egaan Oromiyaa 489 yeroodhaa gara yerootti sagantaa bashannansiisoo fi barsiisoo keessumattuu barnoota fayyaa health information dissemination isiniin gahaa ture jiraas. Nu jajjabeessuuf namoonni haaronni akkuma dura dubbanne chaanaalii keenya subscribe godhaa hin dagatinaa. Nuti ammoo barnoota fayyaa isin fayyadannee amannu isiniif dhiyeessina. Hangas dhuma sagantaa keenya irratti nu hordofaa. Egaan akkuma dura dubbanne sagantaa keenya irraa keessatti Oromiyaa 489 haati HIV qabdu takka ilmoo fayyaa akkamiin dhaluu dandeessii haja'u qabannee isinii dhiyaannee jirra. Akka nu waliin turtii gaarii gootanii amma dhumaa sagantaa keenya hordoftanii akkasumas chaanaalii keenyas subscribe gootanii abdanna. Galatoomaa jecha nu hordofaa. Haati takka ilmoo haati HIV qabdu takka ilmoo HIV hin qabne dhaluu akkamiin dandeessii haja'uun dura wantoota tokko tokko waan irraa dubbannu jira. Maloota HIV itti daddabaran yookaan immoo wantoota HIV daddabarsanii fi wantoota HIV hin daddabarsine muraasa irraan dubbachuu barbaada. Keessumaa dhibeen HIV yeroo ammaa dhibee hamaa fi tatamsa'ina guddaan babal'achaa jiru waan ta'eef yaaddoo guddaa uumaa jira jechuudha. Keessumaa yeroo ammaa akka waan HIV dhabametti qorannoon isaas gabbee Itoophiyaa keessatti dhaabbileen deeggarsa godhanis gabbee namni waa'ee isaa kaasuu dhiisee HIV akka waan dhabamee tokkotti yaadamaa jira. Garuu inni ammallee jira. Nama hedduus galaafataa jira. Nama hedduutu otoo isa ifirratti hin beekne dhiiga isaa keessatti baatee deemaa jira jechuudha. Kanaaf wantoota HIV daddabarsan keessaa muraasa yoo ilaallu takka HIV'n karaa walqunnamtii saalaa daangaa malee ittiin dabruu danda'a. Namni tokko haadha nama dhalaa yookaan immoo shamarran HIV qabdu takka wajji yoo walqunnamtii saalaa godhe dhiirri tokko yookaan immoo dhiira HIV qabdu takka wajji dhalaan takka yoo walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne goote carraan HIV qabamuu ishee olaanaadha jechuudha. Kana yoo jennu dhibeen HIVdha. Mallee inni itti dabalu keessaa tokkoo fi baay'ee komante akka immoo more than 80% of HIV patientiin dhibee kana itti argatan keessaa karaa walqunnamtii saalaatiin jechuudha. Malli biraadhaa mala dhiigaati. Malli dhiigaa HIV'n ittiin daddabaruu danda'u mala karaa garagaraan ta'uu danda'a. Professional exposure karaa ogummaatiin yeroo dhukkubsataa HIVtiif tajaajila kennan qabuu danda'a. Karaa meeshaalee qara qabaniin namni HIV qabu itti fayyadamee qaama isaatii yoo waraanee dhiigni isaa tuqeen yoo qaama keenya tuqne nu qabuu danda'a. Karaa dhiigaatiin dabruu danda'a. Inni biraadhaa wantoota fuluudii garagaraa qaama keenya keessatti argaman akka pasiifaas keessas yeroo itti argamu ni jira jechuudha. Hammi isaa akka dhiigaa fi isparmii keessatti illee ta'uu baatu jechuudha. Wantoota yeroo baay'ee hubannaa namaa irratti wanti ta'an keessaa muraasa tokko tokko karaa dubbachuu barbaannu HIV'n imimmaaniin daddabruu danda'a waan jiru. HIV'n imimmaan nama HIV qabu tokko yoo mukas memberanii keetirra taakaa'amoo bakka iddoo wanni tokkorra buutees ta'e wanta biraas ta'e yoo yeroo sana wanni ta'ute hin daddabru. Imimmaaniin daddabruu hin danda'u HIV'n. Tabiraa HIV'n hancufaan daddabruu hin danda'u. Hancufaan hin daddabru. Tabiraa HIV'n aakhiidhaan daddabruu hin danda'u. Aakhii fi hancufni silaa walitti dhiyaataa almost hin daddabru jechuudha. Hawwattan. Tabiraa HIV'n dafkaan daddabruu hin danda'u. Dafqa yoo hin iswiitingiin jechuudha. HIV'n
uffata nama HIV qabu tokko yoo uffanne isa sanirraa nu qabuu hin danda'u jechuudha biraa ammas. Inni biraa HIV'n fincaan yookaan immoo sagaraa istuulii feesasii jechuudha. Nama HIV'n qabee tokko yoo nu tuqe yookaan immoo karaa saniin daddarbuu hin danda'u. Wantoota amma hanga ammaa dubbadde kanaan HIV'n hin daddarbu jechuudha. Gara haati HIV qabdu takka akkamitti ilmoo HIV hin qabne dhaluu dandeessii haja'u yoo dabru normaalii haati takka ilmoon takka gaafa haadha HIV qabdu irraa dhalattu garaa ishee keessa ni turti ni dhalatti harmanii hooti jireenya kanaa kana dabarsuun ishiin oolu. Gaafa jireenya kana hunda dabarsitu carraan qabamuu ishiitis ni jira. Carraan qabamuu ooluu ishiitis ni jira. Haa ta'u malee akka deeggarsa ogeessa fayyaatiin gorsa fudhanne yoo yaalamnu ta'e carraan ilmoo HIV hin qabne dhaluu keenya olaanaadha jechuudha. Kana yoo jennu fakkeenyaaf ilmoon takka haadha HIV qabdurra HIV argachuu kan dandeessu yeroo sadii. Yeroon tokkoffaan yeroo ulfaati. Yeroo ulfaa garaa haadhaa keessatti parsantaa 10 yookaan haga 15 yookaan immoo parsantaa 10 hanga 25 yookaan immoo averagely parsantaan 17 daa'imman HIV maatirraa fuudhan yeroo ulfaa haa fudhatanii jechuudha. Inni biraa yeroo dahumsaati. Inni kun carraan HIV daddabarsuu isaa olaanaa hundaa ol jechuudha. Baay'ee olaanaadha. Yeroo ulfaa caalaa yeroo harma hoosisan caalaa daa'ima HIV ka qabsiisu yeroo dahumsaati jechuudha. Yeroo dahumsaa iddoo itti deessu rakkoo haala san ture istaatasii haadha vaayiraal laawudii kana kanaan wantoota murteessoo daa'imman HIV haadharraa argachuuf murteessanii jechuudha. Kanaaf daa'imni takka haadha HIV irraa yeroo qabamtu dhalatte without any intervention yoo dhalatte parsantaa 50 qabdi carraa HIV dhaan qabamuu jechuudha. Kun baay'ee riskii danger taayimiidha jechuudha. Yeroo dahumsaa. Yeroon sadaffaan yeroo harma hoosisan. Yeroon harma hoosisan kun HIV carraan qabamuu ishiidha harka 33 harka 33 jechuudha. As keessatti wantoonni murteessoon jira. Fakkeenyaaf harmi haadhaa yoo madaa yoo qabaate jechuudha. Afaan daa'ima soorii yoo qabaate yookaan immoo madaa wantoota akka kaandidaasiyaa fangaal infekshinii fangasiis ta'uu danda'a. Wantoota akkana kanaa kana yoo qabaate infekshiniin haadha sanii haarawaa yoo ta'e vaayiraal laawudiin haadhaa haayi yoo ta'e yookaan immoo hammi vaayirasii dhiiga haadhaa keessa jiru olaanaa yoo ta'e sirni ittisa ishii yoo dadhabaate haalaan vaayirasii yeroo dheeraaf keessa ture sirna ittisa qaama ishiidhaa dandeettii dhukkuba ifirraa ittisuu haadhaa yoo xiqqeessu ta'e carraan dhukkubaan qaqqabamuu ni dabala. Itti dabaluun ammas keessumaa daa'ima osoo ji'a jaanguun wantoota biraa moggaa dabalallee itti fayyadamsiisuun aannan haadhaa moggaatti carraa HIV dhaan qabamuu ni dabala jechuudha. Kana hunda gootee wantoonni akka hammi vaayirasii dhiiga ishee keessa jiru dabaluudha. Dandeettiin dhukkuba irraa ittisuu haadhaa dabaluudha xiqqaachuudha. HIV haadhaa ka qabame amma niiwul infekshinii yoo ta'e amma ka qabamte yoo ta'e nutritional status ammi nyaata haati soorata ishiidhaa yookaan immoo hanqina nyaataatiin akkas yoo qabaattu ta'e yeroo dahumsaa sanitti mana yaalaa osoo hin taane dirreerra yoo dhalte yookaan immoo ogeessaa osoo hin deeggaramin yoo dhalte ogeessumaan deeggaramteetu yoo jalaan dhalteef
yoo dhoofattee dhalte garagaraa jechuudha. Carraan HIV'n qabamuu daa'ima sana yoo haati dhoofattee dhaltu taate gabboo yoo jalaan dhalte immoo hin dabala. Wantoota hedduu jira. Laaboriin prolongii yoo ta'e yookaan immoo ciniintiin yeroon haati itti ciniintatu yoo dheeratu ta'e infekshiniin garaagaraa yoo yeroos uumamite wantoonni kanaa kun carraa daa'imni HIV haadharraa fuudhuu ni dabalaa jechuudha. Kanaas ta'e san akkuma addunyaa keenyatti haadhawwan ulfaa'an parsantaa 100 keessa parsantaan 30 dhiiga isaanii keessa HIV jira. Keessattuu Afrikaa keessatti jechuudha. Parsantaan 30% of pregnant women is positive for HIV. So kana yoo jennu HIV babal'achaa jira hin mul'atu malee jennu. Kanaaf haati takka yoo ka duraan dawaarra jirtu taate dawaa HIV fudhachaa turte taate highly active antiretroviral therapy waan jedhamu jira ka fudhattu yeroo sana yoo saniifis fudhachuuf ulaagaa qabdi. Isarra yoo jiraatti eligible yoo taate wantoota akka option B jira. Dawaa duraan fudhachaa jirtu sana ittuma fufuudhaan haati HIV qabdu carraa HIV'n gara ilmoo ishii jiru dabruudha xiqqeessuuf yeroo ji'a 7 geesse 28 yeroo geesse mana yaalaa deettee dawaa fudhattu jira jechuudha. Dawaa san fudhattee hamma dhaltutti hanga guyyaa da'umsa ishiitti delivery time'itti ni fudhatti. Dawaan ishiin immoo yeroo 28 irraa eegaltee fudhattu kun carraa HIV'n gizee ilmoon garaa ishee keessa jirtu gara ilmoo dabruu sana gad xiqqeessa. Yeroo dhaltus dawaa duraan ji'a 7 irraa eegaltee fudhatte san biratti dawaa kan namu jira hanga dhaltuu sanitti. Sanirraa eegalees guyyaa 7 dawaa fudhattu jira. Kana jechuun dawaa duraan fudhachaa jirtu moggatti jechuudha. Carraa HIV'n gara ilmoo akka hin daddabarre xiqqeessu. HIV'n gara ilmoo akka hin daddabarre haa xiqqeessu jechuudha. Isa kana ni fayyadamti. Daa'imni immoo akkuma dhalatteen dawaa ni eegalti. Prophylaxis. Dawaa kana ni fudhatti. Dawaa fudhattu biratti yeroo sana silaa adda baasu waan yeroo baay'ee waan laaboraatoorii meeshaa gurguddaa barbaachisuuf uumamumaan dhiigni haadhaa keessaa waan dhufteef paasiifilii indus waan taatuuf antiboodii qabaachuu dandeessisuuf addan baasu. Kanaaf yoo xiqqaate baatii 18 amata tokkoo fi baatii 6 haata kana eenee sana booda meeshaa karaa salphaatiin adda baasuu dandeenya. Sana dura PCR meeshaa jedhamu meeshaa hedduu salphatti hin argamne malee addan ba'u jechuudha. Haati tun dhuguma haati HIV qabdu ilmoo HIV hin qabne dhaluu ni dandeessi? Ni dandeessi. Maaliin? Takka akkuma reefu jenne dawaa ogeessi akka ajajeef fudhachuun akka ogeessi jee fudhattee tajaajila yaalaa sirrii yoo gootu taate carraan HIV gara ilmoo ishii dabarsuu gadi bu'aa jechuudha. Hin dabarsitu jechuu dandeenya. Almost yoo sirriitti dawicha fudhattee itti maxxantee hordofte ta'e. Sanumaan yeroo da'umsaatis gandatti osoo hin taane ogeeyyii aadaatiin osoo hin taane warra ogeeyyii fayyaa professional ta'aniin yoo qadeessu taate keessumaa opereeshinaa yoo qadeessu taate akkasumas wantoota gorsa ogeeyyii fayyaatti yoo gorsa ogeeyyii fayyaatti yoo fayyadamtu taate carraan HIV daa'ima ishii qabsiisuu gabbu'aa jechuudha.
hin jiru. Almost ilmoo fayyaa haati HIV qabdu dhaluu dandeessi bifa kanaan dawaa kana fudhatte. Daa'imni dhalatte tunoo haadha hodhuu itti fufti moo inni lubbuu yookaan immoo hodhuu itti fufti moo yoo hoote immoo yeroo hagamii footi kajoo asiinis waan inni isin ibsu jira. Haati takka yoo gaafa daa'ima ishii dhalte irraa eegalee hanga ji'a ja'a yoo hoosistee sumaa rakkoon qabu. Hanga ji'a ja'a hoosisuu dandeessi haati HIV qabdu takka. Ji'a ja'an booda garuu carraan wantoota garaagaraa waan dabaluuf hin ayyamamu. Sana dura akka narsiingii maazarii jira. Wantoota aannan express milkii fayyadamuu dandeessi. Narsiingii maazarii fayyadamuu dandeessi. Haadha biraa ilmoo haadha biraatiif kennitee haati biraa akka luusiftuuf jechuudha. Mala akkasii fayyadamuu dandeessi. Aannan ifirraa ilmite obaasuu dandeessi. Carraa kanaan parsantaa 30 gara HIV gara ilmoo daddabarsu sana xiqqeessuu dandeessi yeroo harma hoosanitti jechuudha. Kanaan hanguma ji'a ja'a qofa hoosisuu qabdi jechuudha. Ji'a ja'a booda yoo hoosiftu ta'e haati HIV qabdu carraa HIV gara ilmoo ishii daddabarsu akkasumaan dabalaa deema. Akkuma jiini dabalaa deemu carraan HIV daddabarsuutis dabalaa deema jechuudha. Kanaaf haati HIV qabdu takka ji'a ja'a booda akka hoosistu hin gorfamu. Dawaa ishiitti sirriitti adii taatee fayyadamnaan immoo dhaluu dandeessi. Dhaluu dandeessi. Wanni homaa wanni daangeessu hin jiru. Kanaaf egaa Oromiyaa 489 sagantaa isaa keessatti yeroodhaa gara yerootti barnoota subscribe gochuun namoonni maatii chaanalichaa taatan immoo share commenti gochuun nu deeggaraadha. Hamma dhumas hanga sagantaa keenyatti aanutti nu tura nu egaa galatoomaa thank you.